waan laman kaasuudhaaf yaale namoonni keenya hubachuu qabu waa'ee carraan kuni laayik akka diiviitti fudhachuu danda'uu qabu. Carraa yoo xiqqaate persentii 85-90 ol carraan isaan itti milkaa'uudhaa baay'ee salphaadha. Ani miitingii dhimma kanaa wal qabate yeroo adda addaa qooda fudhadheera. Maaliif akka kana kaasa? Tasraayyaas jiru gashii. Meenallaa laftarraayyaa jiran ishee. Kanaaf maaltu jira ijoolleen keenya kan beekuu qabdani ani namni biyya abbaa isaa irraa ba'u nama deeggaru ta'ee miti ani namni biyya abbaa isaa keessa jiraate kunoo akka Maammed Aljizeeraatti biyya abbaa koo Oromiyaa keessa jira furii keessa jira yoo jedhe biyya Oromiyaa yoo jiraate namni kamiyyuu nan gammada garuu erga jiruu baqaa keessa jiraattanii rakkoof dirraa biyya ormaatti keessummeessuu keessan irraa at least iddoo kana yoo dhuftanii namoonni optionii lama qabu tokko carraa barachuu qabu. Inni lammaffaa carraa hojjetanii maatiif ofii isaaniifis ta'e saba isaaniif ta'uu qabu jechuu kooti. Kanaafani isa kana irra deddeebi'ee dabarsaa. Haa ta'u odeeffannoo kanarratti ijoollee jiruu baqaa keessa jiran otoo hin taane warreen diyaasporaa keessa jiran iyyuu hubannoo isaa baay'ee yogguu isaan qabanii hin argu yeroo tokko tokko jechuun gaaffilee hedduu na gaafatu. Amma otuman isin waliin jiru bilbiloonni hedduun natti gaggalaatti turan iyyuudha. Innaa maaloodha wanni guddaani nuyi beekuu qabnu irran deebi'asa dura sponsorshipiin jiru kuni tarii warra Ameerikaa biroo dabaluu dandeessa warra anarrallee Ingilizanyaa qajeelchee beeku jechuudha. Haa ta'u garuu dhimma kana closely hordofaani. Inni tokko stranger to strangerii keessatti carraa namni keenya qabu baay'ee dhiphaadha. Because addunyaarra baqataa miliyoona hedduutu jira waan ta'eef sana keessatti carraan jiru baay'ee dhiphaadha. Inni kun garuu inni amma gadhiifamee namni appilikeeshinii gashaa jiru namni jalqaba dhufe akkas jedhu warri Ameerikaa biyya kanatti namni dursa dhufee dursa keessummeeffama kan jedhutu jira. Which means yoo ati first come first served kan jennu jechuudha. Kanaaf namoonni keenya dursanii appilikeeshinii kana guutuun dhiibbaa inni uumu guddaadha jechuu barbaadu. Sponsorship by naming jechuun akkuma jalqaba kaase fakkeenyaaf Mubee, Siifan, Boonaa, Abaa'oo Forteliin kanuma jedhee yaada Isiyaaq yoo fudhanne namoonni kun shanan waliin taatanii carraa maaliitu jira jechuudha nama fiddani beektu jechuun namni sun maqaasaa haala inni itti biyya keessaa ba'ee sababa inni biyya keessatti deebi'uu hin dandeenye biyya abbaasaa irratti isa kana hunda namni sun UNHCR irratti galmaa'ee waraqaa qaba jechuudha namoota fulbaana 30 fuuldura galmaa'an ta'uu qabu isaan kana yoo ta'anii maal ta'uu qaba jechuudha carraa jarreen kun nama fidan beeku jechuudha. Ani fakkeenyaaf yoon Isiyaaq Zeenuudhaan fidate eewun akkam fidu beeka beezikaali. Isiyaaq Zeenuunis eewu bira akka deemu beeka jechuudha. Tarii Maarqos Taasisaa argaan jira garagadii kanarratti I think Washington DC jiraatus dhimmi kun state Amerikaa 50 jiran guutummaa keessatti waan ta'eef tarii ijoollee magara Amerikaa jiran yoo gagalchitan gaarii ta'an natti fakkaata. Maaliifi hubannoo qabu akkuma isaaf galetti akkuma isaaf ifetti namni yoo ibsa gaariidha. Maybe ani gaafan dubbadhu xiqqoo ishee saffisan qaba natti fakkaata nan jarjara natti fakkaata tarii namni akkuma isaaf galetti ibsa karaa koo qofa immoo dhimmichi sirriitti ifasa jedhus amantaa hin qabu haa ta'u isa kanan jedhe jechuu barbaaden kanaaf maal gochuu qabdu warri jiruu baqaa keessa jirtani kan isin gootan waan salphaadha kan isin gootan galmooftanii waraqaa qabdu taanaan keezii ittiin UNHCR itti galmooftan sana nama as jiru beeksisuu qabdu jechuudha nama biyya Ameerikaa keessa jiru isteeta kam keessa iyyuu jira namoonni Ameerikaa keessa jiran garuu akkamitti galmaa'u yoo jenne isteeta biroorraa isteeta biraatti miti fakkeenyaaf Maarqos waan baay'een keessan beektanii fakkaase naaf kolchi anis akkuma keessan sooshaal miidiyaa kanarratti hin beeka malee baay'een beeku Maarqos fakkeenyaaf Washington DC akka inni jiru beeka ani Minisootaan jira namni biroon immoo Washington Seattle jira yookiis Atlanta Georgia jechuudha kamnee woo jiranii isteeta garagaraarraa hin danda'amu sirreeffama iddoo kanatti namoonni sun isteeta tokko matumayyuu naannoo magaala tokko ta'uu danda'uu qabu isteeta garagaraarraa walitti dhufuun hin danda'amu group 5 kana keessatti jechuudha isteeta tokko keessa ta'uu qabu tole hanga kana yoon jedhe namoonni biyya bakkee kun maal gochuu qabu keessumaa namoonni biyya bakkees gaaffii kana hedduu na gaafatu ayno namoonni sadarkaa masgiidaattis ta'e sadarkaa churchiitti na gaggaafatanii hanga ta'e hubannoo argachaa jiran jiru isa kana sadarkaa masgiidaatti churchiitti waldaa hawaasaatti gochuu hin danda'ama masgiidatu godhaa
chirchiitu godha yookiis waldaa hawaasaatu godha jechuu osoo hin taane isaan namoota walitti fiduu danda'u jechuu kooti. Namoota kana giruuppi godhanii fiduu danda'u. Isa kana kan hin jedhu. Kanaafi namoonni keenya ijoolleen biyya baqaa keessa jirtanii namoota biyya bakkee jiru kana faana hariiroo gaarii uumaa, konnekshinii gaarii uumaa. Baay'ee sitti mufatiina namni diiyaasporaa kana keessatti xiqqoo ishee itti gaafatamummaa jireenyaa jira waan meeqa jira akkasiin baay'een keessan gammadanitti madaala isinii kaasuu danda'u dhiisu mana biizii ta'a namni biyya kanatti of course gaafa biyya kana dhuftanii hanga jiruu baqaa keessatti qabdan yeroo qabdu jechuu miti at least yoo xiqqaate dafqa keessaniin dhamaatanii jiraattu inni kun faayidaa guddaa qaba jechuudhaafi kanaaf haga kanan jedhaa foormii guutan kana nama 5 ta'uu qaba gaa diiyaasporaatti matarii warri Ameerikaa jiru ta'uu danda'a namoota dhuunfaadhaan na gaafatan tarii waan inni isaaniif deebisuu fakkaachuu dhiise akka itti fakkaatu hin barbaadu maaliifi namoota hedduu natti bilbilaa namoota hedduutu natti barreessa tarii akka isaanitti waan biroon fakkaanneef tokko namoonni 5 kun permanent resident namoota green card qabanii ta'uullee danda'u namoota citizen yookiis lammii biyya kanaa ta'anillee ta'uu malu isaan kun walitti dhufuu jechuudha walitti dhufu. Qoisa kan Amerikaan fixa dhiifama gaaffilee iddoo argaan jira kan Amerikaa fixa dura namoonni 5 kuni biyya Amerikaa keessatti namoota citizenii yookiis immoo permanent residentii ta'uu danda'u tokko inni kan biroo jarreen kuni background checking jira background checking jechuun namoonni kuni yakkarraa waan tokkorraa bilisa ta'uu isaanii ni ilaalama jechuudha tarii namoonni kun gaafa walitti dhufan sana eeggannoo gochuu qabu inni kan biroo namoonni walitti dhufan kuni yoo xiqqaate giruuppii nama 5 keessaa yoo xiqqaate namni tokko afaan nama danda'u yoo ta'e gaariidha yookiis immoo namni afaan isaan gargaaru yoo jiraate gaariidha maaliif foormii guutamutu jira iimeelii back and forth walitti deddeebiitu jira poostaan ergamu jiraachuu danda'a onlaayinii seenamee keezii boonaan ilaala yoon ta'e kan boonaa kana ilaaluudhaaf maaltu jedhame kan jedhu kana ilaaluudhaaf maaltu na barbaachisa jechuu kooti. Afaan Ingiliffaa san hubachuun irra jiraataa jechuudha. Kanaaf giruuppii isaanii keessaa yoo xiqqaate namni Ingiliffa hubachuu danda'u yoo jiraate gaariidha jedhee yaada. Isa kana keessatti fakkeenyaaf karaa masgiidaa yoo ijaarame namni yookiis karaa churchii yoo ijaarame miseensa isaanii beeku waan ta'eef fakkeenyaaf namootuma osoo hin baratiin garuu citizenshipis qabaatanii yookiis immoo permanent residentii ta'anii nama Ingiliffaa danda'u tokko yoo keessa makanii namni sun paper workii sana hojjeta jechuudha bal'inaan. Isa kanadha. Inni kan biroo qarshiin barbaachisu naannoo doolaara 2,455ti. Isa kanarratti nama tokkoof jechuu kooti. Yoo nama 2 goote 3 goote haguma kanaan baay'achaa deemaa jechuudha. Achirratti waan tokko hubachiisuun barbaada. Ijoolleen keenya keessumaa jiruu baqaa keessa jirtanii qarshiin qaama kamiif kaffalamuyyuu hin jiru waan ta'eef qarshii keessan dogongortanii saantiba tokkoyyuu namatti akka hin kennine. Mudannoo dhuunfaa koon isinitti hima. Ijoollee baay'ee natti barreessanii ani qarshii hanga kana qabaa biyya Arabaa keessan jira iddoo akkasiin jira qarshii si erguu nan danda'a doolaara hanga kana maal gochuu dandeessaa jedhuun. Kanaaf isa kanarratti ijoolleen keenya iskaam akka hin taaneef of eeggannoo guddoo gochuu danda'u qabdu. Namni isin bira dhuftanis waa'ee keessaniif qarshii kaffalu hin qabu. Baankii akkaawuntiitu banamaa baankii akkaawuntiin kunarra maqaan namoota 5 jiraachuu danda'u qaba. Personal akkaawuntii kan koodatti otoo hin taane namoonni 5 dura mubee siifan boona abaa'oof isiyaaq jennee fudhanne kun yookiis ililli yaayyaa jennee fudhannu kun yoo fudhanne fakkeenyaaf baankii kanarratti maqaa 5 isaaniitu galmaa'uu qaba jechuu kooti. Plus baay'ina namootaan. Kanaaf qaama kamiifiyyuu qarshiin isin galchitan hin jiru qarshii sanarratti itti gaafatamummaa kan qabdani giruuppi 5 kana malee mootummaas miti instituushinii adda biraas miti. Kanaaf ijoolleen keenya qarshii waan if ergitan hin qabdan. Qarshiin kun gaafa isin biyya kana dhuftanii manattiin kireeffachuuf yookiis immoo waan ittiin nyaattan giroosherii garagaraa bitachuudhaaf tajaajila tiraanspoorteeshinii tokko kana kanaaf akka fayyadamtan malee kanaaf qarshii kana qaama kamiifiyyuu waan kennitan waan hin jiraanneef namni isin fiduu barbaade sherfee tokko yookiis saantiba tokko isin kaffaltan hin jiru. Kanaaf lakki kanaaf kanan barbaada yoo jedhe namni suni waa malee sareen hin duttu mana duuba waa jira isa jedha waan ta'eef qarshii keessan dogongortanii saantiba tokkoyyuu akka isin baasan hin barbaadu. Isa kana hubachiisuun barbaada. Ana dabalatee namoota birootti jechuudha. Ani yogguun dhaamsa kana namoota hedduuf dabarsu namoota 60 hedduun naquun namaa jira dhimma kanarratti. Namoota hundumaaf ispoonsera ta'uu hin danda'u waan ta'eef gaaffii ispoonseraa nan gaafatiin asiniin jechuun barbaada of koltii duukaa. Kan biroo immoo meeseejii naa barreessitanis kunoo carraan qabu yoon dhiibee dhufe ijoolleen keenya yeroo ammaa kana tiiktookii kanarra kan isin baay'ee jirtanii sooshaal miidiyaarra ni baay'een jiru waan ta'eef yoon dhufe
iddoo ijoollee keenyaa kamiyyuu mubee dabalatee yoon dhufe nagashanii yaada kana isiniif ibsuu nan danda'a yeroo biraas yoon carraa qaba yoon yeroo argadhe jechuu kooti. Ijoolleen keenya garuu baay'een isaan dinqisiifadha mubee dabalatee dhimma kana dabarsa yoon jedhe hatattamaani kan isaan iddoo naaf kennani guddaa galatoomaa ulfaadhaan jedha. Kaayyoon konni guddaan ilma Oromoo intala Oromoo tokkoof yoo darbe alkallattiidhaan ilma itichaa yookiis intala itichaaf yookiis immoo saba Oromoof darbe jedhee yaada. Inni kan biroo gaaffii isin gaafattanii Saudi Arabiyaa kan jedhu argaa jira. Saudi Arabiyaa irraa yoo UNHCR-dhaan waraqaa qabaattan malee gara biyya kanaatti yookiis immoo waraqaa kanatti appilikeeshinii gashuu hin dandeessan. Namoota UNHCR-tti galmeeffamanii jiran isayyuu fulbaana 30 afoo yookiis fuuldura jechuu kooti. Which means hagayya adoolessa isa ta'uu danda'a. Inni kan biroo Oromiyaa irraa yookiis immoo Itoophiyaa irraa danda'amaa kan jedhu namoonni tokko lama kaastu. Lakki hin danda'amu. Ati dursa baqataa ta'uu danda'uu qabda. Gaafan kanan isiniin jedhu immoo haalan taane keessatti dhaqxanii jiruu baqaatiif saaxilamaatii rakkoof darbaa jechaa hin jiru. Annama kamiyyuu biyya abbeesaa irraa ba'ee akka inni rakkoof gidiraa keessummeessuudhaaf deemuu hin barbaadu. Garuu ijoolleen keenya already baatanii jirtanii umurii dargaggummaa keessanii iddoo sanatti fixuurraa osoo as dhuftanii umuriin baay'ee keessanii baay'ee haangii waan taataniif kolleejjii deemtanii barattanii biyya keessan ogummaa barattaniinis ta'e gama dinagdeen tumsuu dandeessu kan jedhuun yaada. Ammaaf isuma kanan jedha waan anan ga hubannoo koo xiqqoo ishee hubachiisuu yaale natti fakkaata. Gaaffilee hedduun jiraachuu danda'u ta'a. Ammaaf kanuman jedha guddaa ulfaadhaa. Mubee guddaa galatoome sa'aatii dheeraa akkasiin turtan nan beeka asumatti haa xumuru dhiiroo ulfaadhaa. Iticha dhiifama isti foloo naa deebisi maaloo yeroo baay'ee foloo si gaafadha. Iticha nuti warra biyya baqaa keessa jirudha. Siifan al tokko qoy gaaffii akka hunda keenyaaf ifa ta'udha. Ani foloo qofa gaafadhe. Si deebiseera siifan. Galatoom. Hayyee of kolli guddaa galatoomi hubannoo kana dhufteenuuf kennuu keetii fi al tokko tokko informationiin nuti argannu walii faallaa ta'e garatti gorruuf haadhamne baay'ee kan rakkachaa jirru keessatti atattamaa waan kana nu qooduu keetiif guddaa galatoomi siin jenna. Mee ulaagaalee barbaachisu hunda isaa nutti himtee jirta. Waraqaadhuma hunda amma fakkeenya nama baqattummaa mirkanaa'eefiif ta'uu danda'a yookaan immoo nama waraqaa qabu ammallee interviin goonee jiraachuu danda'a. Namoota baqattummaa mirkanaa'ee fidhamoo namootuma UNHCR jalatti galmaanii jiranu akkasumas ammoo galmee UNHCR jalatti namni galmaa'ee jiru waggaa tokko dura ta'uu qabamoo yeroodhuma barbaadetti namuma galmeedhuma UN jala jiruuf ta'a wannichi kun kan jedhu xiqqoosituu ifana nuuf gootee natti tola. Galatoomi, thank you. Weellisaa keenya. Gaaffiin kee gaaffii baay'ee murteessaadha. Gaaffileen kunillee ka'aniiru baay'ee yogguu miitingii yeroo adda addaa gaggeeffamu. Baay'een keessan miitingii kana iddoo jirtan jiraattanii online register gootanii atteendi gochuu dandeessu. Yeroo baay'ee guyyaa garaagaraa qabu yoo welcome corpus kan jedhu irra dhaqxanii baay'een keessan achirraadhaa waan jiru hordofuu dandeessu jechuu barbaadeen. Liinkii isaa mubeedhaaf ergeera yeroo adda addaa. Mubeenis dhimma kana ijoolleen keenya akka dhagaan baay'ee barbaada guddaa galatoomi mubee. Tole Isihaaq kanatti jetteedhaa fi tokko namoonni yeroo kamiyyuu dhufanii ni danda'u inni jedhu lakki hin danda'ani. Namoota baatii fulbaana fuulduraa UNHCR-tti galmaanidha kan inni ta'u. Gaafansi jedhu tarii asirraa proof gochuuf jechuudha. Egaa hojiin koo afaan hiikuudha waan ta'eef hiikuu isaa irratti baay'ee waan rakkadhe natti hin fakkaatu. Isumaan biddeena nyaanna garuu achi galagasheen isin agarsiisa fakkeenyaaf waan jarri eligibility kan jedhu jechuun maal barbaadaa isa jedhuuf jechuu kooti. Atiin kin argamaa laa? Tole kunooti. Ila amma waan kana ilaalla. Sponsor a refugee jedha jechuun nama beektu sponsora goota jechuudha. Nama beektu sponsora gochuu jechuun sponsorship by naming kan jennudha by default jechuun nama beektu goota. Kana jechuun groupiin nama shanii kuni nama beekan godhuu jechuudha. Kanaafi yeroo ammaa kana carraa wanta kana galmeessu deebii argateera. Yeroo dheeraadhaaf open miti kan jedhu ture amma garuu galmeessuu dandeessu jechuudha. Here akkani jedhu. The Welcome Corpus has launched a beta application to sponsor someone jedha jechuun dhaabbanni Welcome Corpus jedhamu kuni namoonni application isaanii nama beekaniif akka galchaniif carraa uumeeraa jedha. Jechuun namoonni iddoo kana dhufanii maal godhu? Create account godhu.
akkaawuntii isaanii gaafa kireetii godhanii yoo xiqqaate giruuppii isaanii keessaa nam tokko tireeningii fudhachuu qaba. Waan barsiifamutu jira. Barsiisa sana fudhata. Barsiisni sun haga sa'aatii 4 fudhata. Yoo sa'aatii 4 baradhu jedhan immoo guyyaa Wednesday jechuun Wednesday jechuun kun roobii jechuu kooti. Dhiifama al tokko diaasporaa gaafa ta'an afaan Oromoos daddagachaa irra waan ta'eef nuuf golchaa. So guyyaa roobii leenjii fudhatu jechuudha. Gaaffii kee daganne gaaffiin kee garuu asirratti jira waan ta'eefan kaase na of golchise yeroo baay'ee fudhachuu barbaade miti. Ela ulaagaan kun jira fakkeenyaaf eligibility jechuun namoonni wanna kanaaf guutanii yookiis immoo ulaagaa guutan jechuudha. Eligibility kan jennu eligible fudhatama kan qaban jechuudha. Application requirement waraqaa kana yookiis iyyannoo kana galchuudhaaf maaltu barbaachisa? Haal dureen kan jennu yookiis precondition kan jennu about the program sagantaan kun yookiis karoorri kun maaloodha isa jedhu qabataa jechuudha iddoo kana keessatti. Tole yoo kana jennee waan ammatti jette kana keessaa waan tokko lama fudhachuu dandeenya waan ati amma kaaste fakkeenyaaf itti siin deeman of kolchi. Ela guyyaan ati jette kallattiidhaan iddoo kana jetti kunoo. Ela on or before September jedha. Iddoo kana agartaa laata Isiyaaq? Argaan dhiifama wajjin ofumaa keetii dubbisiiti nuti asirratti yookaan barsiistu ta'e jedhe intina gochuu danda'a waan ta'eef ofumaa keetii dubbisiiti rakkoon qabuudha dandeenya. Si'a tokko I think seeing is believing kan jedhu namoonni keenya jedhu ani attentionii nama kamiyyuu hin barbaadu. Kaayyoon konni guddaan ijoollee keenyaaf akka darbudha. Kaayyoon koo malee innan gammaa beekamne iyyuu qormaata nutti ta'eera baay'een isaa waan ta'eef beekamtiin addaan hin barbaadu hin qabu. Garuu ijoollee keenyaaf akka darbudha kan hin barbaadu. Beekamuun immoo jireenyas namaan ta'u isa kanadha. Kanaaf iddoo kana kan jedhu tokko they live outside their home country jedha. Biyya isaaniin ala jiraachuu qabu. Second phase tu jalqabame kana jechuun they live outside their dhiifama nama kana baay'ee commenting godha tarii namni kun diaspora jiraachuu danda'a. Second phase not open yet. Inni kuni matumaayyuu isa secondiidha. MD siifidha kan hin dubbachaatti jiru. Inni jalqabaa stranger to stranger ture. Inni ammaa garuu sponsorship by naming dha. Someone you know dha. Namati beektu waan ta'eef eeyyee banameera obboleessa koo guddaa galatoomi. Tarii waan ati gaafatte kuni correctionii namoota biroof ta'uu danda'a. Naaf kolcha gaaffichatu gaaffii siireesii namoonni garagaraa gaafatu waan ta'eedhaaf. Inni jalqabaa nama hin beekneef ta'uudha. Inni ammaa garuu nama beektu listi goota waan ta'eef that's the second phase of this welcome corpus dha jechuudha by default. Thank you very much Midi. Tole biyya isaaniin ala jiraachuu qabu jedha. Inni kaan immoo namoota Ameerikaa keessa hin jiraanne jedha. Haguma kanan jedha jechuu kooti. Kanaaf namoonni galmaa'an kun gaaffii kee kallattiidhaan namoota UNHCR'tti fulbaana 30/2023 waggaa otoo hin taane baatii muraasa fuuldura jechuu kooti. Fulbaana jechuun amma muddee keessa jira miti. Fulbaana onkololeessa sadaasa muddee which means namoota ji'a 3 fuuldura galmaa'an jechuu kooti. Guyyaa 30 guyyaa 30 fuuldura galmaa'anidha. Tarii inni kun clearly iddoo sanatti galmaa'anidha. Which means galmaan jechuun by default isaan akka wannootti fudhatanii laata. Isin dogongorsuun barbaadu iddoo kanarratti warra iddoo garagaraatti ijoollee yeroo darbe na gochiisaa turanii kan akka biluu jettanii yookiis immoo maandeet jettanii yeeloo waan maqaa garagaraan dhagaye yeroo darbe baatii 6 fuuldura jechuu kooti. Tarii isa sana wrong information kennuun barbaadu. Garuu baatii fulbaana 30 isa fuuldura kan jedhudha. Kan inni iddoo kanatti kaasuu danda'u jechuu kooti. Tarii isa sanarratti yoo ijoolleen as keessa jirtan ijoollee gara Ameerikaa jiranii gaaffii kana akka carraa argatanii deebii argatanii yoo ta'e nuu deebisuu danda'u. Isaaniin osoo galchine baay'ee gaariidha jechuun barbaada. Ani odeeffannoo qulqulluu argattanii akkasii wanta kanatti milkooftanidha. For sure yoo xiqqaate dafnee application ijoollee keenyaaf guunnaan ijoollee hedduutu kanaan milkaa'a. Maaliif ani akkan Isiyaaqiin fidu beekaa Isiyaaq immoo akka ifichaa bira deemu beekaa jechuudha. Kana jechuun maaliif wanti kun karoorfame kan jedhu waan tokko jedhan keessumaa kan baay'een ajaa'ibee namoota keenyaaf carraa guddaadha jedhee haamileen ture. Isa mootummaan karaa isaa fidee janneen kanaaf bakka jireenyaa waan tokko mijeessu amma eenyutu mijeessa jedhan. Anatu mijeessa jechuudha. Isiyaaq gaafa dhufu dhimma Isiyaaq waan hundumaa kan mijeessu anadha jechuun inshuraansii fayyaa kan jedhamutu jira. Biyya kanatti inshuraansii fayyaa haa ta'u mana barnootaa galuu barbaada yoo ta'e ijoollee qabaatee ijoolleen isaa mana barumsaa galuu danda'a yoo ta'e hanga kana. Namni tokkichi yoo xiqqaate maatii yoo ta'an hanga nama 10 illee gochuu danda'a for your information. Jechuun hanga nama 10 iyyuu gochuu ni danda'a. Inni kan biroo namoonni giruuppii kana keessatti dhiifama namoonni giruuppii kana keessatti fakkeenyaaf namootuma duraan fudhadhan of kolchaan malee boonaa
mubeen deemeera natti fakkaate Boonaa Siifan Isiyaaq Ilillii yoo fudhanne namoonni shanan kana yoo ijaaramne Boonaan hoogganaa keenya yoo ta'e fakkeenyaaf hoogganaa keenya yoo ta'e dhaqnee giruuppii biraa keessa galmaa'uu danda'a. Boonaan kun giruuppii biraa keessatti dhaqee ijaaramuu danda'a. Garuu hoogganaa ta'uu hin qabu. Primary contact ta'uu danda'u hin qabu jechuudha. Isin galeeraa yaadni koo ta'e namoonni dhaqanii 2-3 keessatti galmaa'uu danda'u. Giruuppii garagaraa keessatti, giruuppii 5 garagaraa keessatti galmaa'uu dandeessa. Garuu immoo liiderii hin taatu, boosii hin taatu jechuudha. Boonaan asitti boosii yoo ta'e isa garasii keessatti Isiyaaqtu ta'a, isa garasii keessatti immoo Siifantu ta'a, isa garasii keessatti immoo Maqdees yookiis Mubaarikitu ta'a jechuudha. As a member ta'uu dandeessu jechuu kooti. Inni kan biroo namoota keenya warri biyya bakkee jiran keessumaa warri Ameerikaa waan isaan hubachuu qaban tokko lamatu jira. Al tokko namoonni yoo kiraayimii addaa tokko komiit goonee irra ta'e yakka jechuu kooti yoo waan sana goonee irra ta'e behind the scene teenye pepper workiidhaan namoota keenya gargaaruu dandeenya. Kanaaf namoonni keenya yoo wannicha hin hubanne yoo ta'e gargaarsa gaafadhaas maal baay'een keenya jechuun baay'een keessa nama mana yaalaa yoo dhaqani warri diaasporaa kun Ameerikaa jiraanne jechuun afaan Ingiliffaa beekne jechuu miti afaan beekuu jechuunis not a miracle waan addaas miti. Ani fakkeenyaaf biyyatti afaan waan baradheef afaan nanaasa. That not mean that itichaan namoota hedduu baay'ee caale jechuu miti. Kanaaf namoonni akka carraa afaan hin beekne hanga beektan isiniyyuu beektu. Hanga beekan beekuun immoo beekumsa guddaadha waan ta'eef namoonni keenya maal gochuu danda'uu qabdu namoota afaan danda'an faana ijaaramaa. See tokko hanqina nama keenyaa ani baay'ee taajjabu naaf kolchaa malee hanga beekan dubbachuutti saalfatu qaanfatu. Hangati beektoo atiif rabbi beekta maal hanga beektu dhoksitame. Hin beektu taanaan hin beeku naan gallee jedhi. Kanaaf yeroo daddaa yeroo namoota garagaraa iddoo garagaraa dhaqee fudhadhee dhaqu maal jedhuun yes jedhuun gaafa dooktarri yookiis namtee isaanitti dubbatu. Yes jedhu yeroo biraa dooktarri gaafa isaan gaafatu yeroo darbe yes jettee jirtaa barii jedhuun isaan hin hubanne yes waan hundumaa fixatti fakkaata. Yes yoo jettee follow up question hin jiru waan fakkaatuuf naaf kolchaa isa kana akka qoosaatti isaa ta'u garuu dhaamsa namoota keenyaadhaaf. Kanaaf isa kana kan hin jedhu ijoolleen keenya Adaraa kan isin jedhu ijoolleen jiru baqaa keessa jirtan hunda keessan otoo gargaarii fide baay'een gammada garaana nyaattu baay'ee ijoollee hedduus TikTokii kanatti yogguu gargaarsa booranaan dhufe haa ta'u garuu erga sanaa ijoolleen arge baay'ee garaana nyaattu keessumaa kan akka mubeefaa namoota rakkataniif rakkoof kan birmatu jechuu kooti warreen nu bohaarsanis jiru kan akka abdiifaa gaduma qabnee dhaggeeffan abdiifaa sin somnu kan akka never give up jechuu kooti abbaa abdiidha hanguma kanan jedha guddaa ulfaadha ammaaf xumureera galmeen eegaleera eeyyeen kanaaf namoonni keenya hanga dandeessanii dafaati applicationii kana guutaa. Applicationii keessatti akka carraa dogongora baay'ee yoo uumtani isinitti hin deebi'an. Yoo dogongorri keessan garuu waan lama faa dogongortan ta'e carraa isreeffachuu isinitti ergu. Isinii galeera wanti kun jechuun fakkeenyaaf ani kan isaa gaafan guutu yoo waan tokko dogongore yoo dogongorri koo waan lama ta'e jarreen kun natti deebi'anii kana sirreeffadhu jedhu keezii Isiyaaq itti fufuu jechuudha. Yoon ani garuu dhimma Isiyaaq irratti dogongoroota lamaa ol baay'ee dhume keeziin isaa kun holdi ta'ameeto baatii 3 eeguu qabaa jechuudha. Haguma kanan jedha xumureera natti fakkaata. Haguma kanan jedha. Gaafii kan si gaafadha. Tole gaafadhu. Ani asuma Ameerikaa kana keessan jira waan ta'e waan inni adda baafachuu barbaadeetu jira. So gaafii lamaan kan qaban ture garuu takka Isaaq si gaafatee ture waa'ee warqaa baqattummaa qabaachuudha. Amma fakkeenyaaf namoota biyya baqaa keessa waggaa 2 waggaa 3 waggaa 5 orfaa turanii warqaa baqattummaan isaanii mirkanaa'ee faatu jira jechuudha. Kuni bicaa qabaa warqaa adiitu jira yoon fi baqattummaan kan kee mirkanaa'e immoo biluu qabda jechuudha. Amma kan warra amman sana ispoonsarii marsaa kanaadha warroota biluu qabanii warroota baqattummaan isaanii mirkanaa'ee fi warra jaaniin dhaqee kanammoo gaatileen warroota baatii 3 dura wahiin baay'ee akka dura baatii 3 dura jette yoon hin dogoggoruu baadhe yoo keessa warra galmaa'ee jiru yaa isaan jette yaa atis waan bakka kana waan addasii beennatti fakkaatu kanaas maan bira kutaa gaafiin kiyya kaniif lammaffaamu namni kun gaafa nama 5 ijaarame nama tokko fiduu dandahamoo namni hundi mataa isaatti nama fiduu danda'a. Namni hundinuu mataa isaatti fiduu danda'a. Fakkeenyaaf wanni guddaan iddoo sanatti ilaalamu wanni guddaan jechuu kooti wanni guddaan iddoo sanatti ilaalamu hanga namoota fidduu sana qarshii sana ol kaa'uudha. Akkaawuntii keessa jechuu kooti.
Wanni sun keessa ta'uu mala malee fakkeenyaaf dura kaaseera fakkeenyaaf namoonni appilikeeshinii mubeedhaa warri qabdan mubeen liinkii isaa isin erguu danda'a yookiis immoo viidiyoo tokko maxxansee liinkii maxxanseera namoonni hedduutu gaafata sabateef liinkiin kun gaafa sirratti rukkuttan isiniin banuu maal gochuu danda'uu qabdu jechuudha liinkii sana koppii gootanii banattu dhiifama gara keettan deebi'e lilli so namoonni kun dhuunfaadhaan fiduu danda'u and also another option maal qabda beektaa fakkeenyaaf lilliin giruuppii kana faana ijaaramteetta giruuppii shanan amma jiru kana keessatti liidii yoo taate giruuppii adda biraa keessa dhaqxee immoo memberii ta'uu dandeessa which means yooma wanti kun iyyuu amma fakkeenyaaf ati giruuppii kana keessatti nama 2-3 hin godhuu yoo jettee yaadde akka fakkeenyaatti jechuukooti. Dhaqxee giruuppii biraa keessatti individuaalii namoota maatiidhaan gochuu dandeessaa jechuukooti. Garuu qarshiin hangi sana jiraachuu danda'uu qaba. Keessumaa giruuppiin shanan kun ergati Ameerikaarraa taate fakkeenyaaf garee garagaraatu jirama. Job descriptionii qabu jarreen kun. Jechuun gahee hojii qabu. Inni kaani nama cherchiitti yookiis masgiidatti geessu ta'uu mala. Inni kaan nama communitytti geessu. Tarii maatii dhufan kana keessaa Isiyaaq yoo ijoollee qabaatee ijoollee isaa faana kan dhufu yoo ta'e ijoollee isaa mana barumsaa galmeessu waan tokko. Akkasuma immoo inshuraansii barbaadu yoo ta'e inshuraansii sana geessudha. Jarree qarshiin ati kennitu kun baatii 3 qofadha kan isaan tajaajilu. Baatii 3 booda yoo gargaarsa mootummaatiin fakkeenyaaf namni dhufu kuni nama qaama hir'uu ta'uu danda'a. Nama hojjechuu hin dandeenye ta'uu danda'a akka fakkeenyaa. So maal goota jechuudha. Akkaataa isaanitti tajaajila gargaarsa mootummaa argatan sana maal goota jechuudha. Irrool goota. Dhaqxee bakka keessa workerii isaanii dhaqxeetoo dhimma kana isaaniif secure goota jechuudha within 3 months. Warreen biroo yaangii ta'a kan akka Isiyaaq fa'aa kun immoo baanii akka isaan hojjetaniif carraa hojii dhaabbata ejensii garagaraa quunnamteetu hojii keessa akka galan gootaa jechuudha. The good thing gaarummaan isaa wanti kuni namni biyya kana dhufee asaalemii gaafa gaafate yeroo dheeraa eega waggaa tokko waggaa lamatti fudhachuu danda'a work permit argachuudhaaf iyyuu. Isa kana keessatti garuu yogguma dhufanii green card isaanii social security waan hunda argatu. Because keezii isaanii kanaaf interview ta'amu. Waan ta'eedhaaf isa kan akkasii waan jedhe gaaffii ati garuu September 30 fuuldura galmaani kan jedhu word by word dubbisuudhaaf ati akka barbaadettis hubadhu wantichaa akka jedhe jechicha Ingiliffumaan nan dubbisa. They are already registered on or before September 30, 2023 as a refugee by the UN Refugee Agency UNHCR by the government of the country where they live. Jedha. Which means yogguu formiin kun guutamee qabaachuu kan jedhu iyyuu jiru iddoo kanatti. They must have been outside their country of nationality by the time the form was filled jedha. Jechuun yogguu formiin kun guutame jarri kun biyya abbaa isaanii keessaa ta'uu danda'uu qabu jechuudha. Sigaleera. Kana jechuun kan namoonni keenya dura burjaajii uumanii kan akka biluudhaa maaloodha jenne waan define godhedha. Wanta kanarratti biluu qabaachuu maaloo qabaachuu otoo hin taane UNHCR jalatti galmootee case number iyyuu hin qabda taanaan you have high probability to come. Jechuudha kanarratti. Because there is not say mandate biluu kan ijoolleen jedhanii yeroo darbe ani jiru baqaadhaan hin dhufne karaa diibiin dhufe kan dura confuse taanee ijoolleen iyyuu naa ibsaa turanii ijoolleen kun namoonni kun UNHCR tti fulbaana 30 guyyaama exactly 30 isa fuuldura warra galmaan ta'uu danda'u qabu. As long as galmaanii keeziin isaanii jiraate keeziin isaanii UNHCR jala jiraate jarreen kun interview ta'amu baay'isoo. Interview hin jira. Garuu the good thing namoonni asiitii waan namoonni keenya eeggachuu qabanii fakkeenyaaf Isiyaaq biyya Itoophiyaa keessatti ani weellisaadha. Oh, alright. Dr. Nureddin yoonaa gashitanii maaloo? Ela kuno nasirreessa guddaa galatoomi kuno inni Ingilizyaa ariifitti danda'u inni faranjii liqimseera waan ta'eedhaaf biyya kanatti guddate. So you need only registration jedhe. Na hubattee Lilli? Sirriitti amma kan doktaraati amma manuu qabdaa jechuudha yookaan kogaafisitti. So kana jechuun garuu amanuun dadhabe malee anillee ni normaalii dubbisee hin jira amanuun dadhabe ufuma xiyyaafuu waan immoo ragaa gayaa hin qabne tokko hin himtu namaaf waan ta'eef sanumaan hin callise inni kun biluu qabu jaa inni kun akkasaa waan ta'eef innuma liqimse yoo man callise malee arkeen ture even seelallee seenee yeroo baay'ee laalaan ture ani. Guddaa galatoomi. Kanaaf yoo Dr. Nureddin mana jiraate Dr. Nureddin please join us kootu akka ta'utti ibsuu dandeessa. Sagalee baay'ee bareedaa sanaan afaan Oromoon beeku jetta garuu afaan Oromoo kee baay'een jaalladha. Lokoda keellee yoo dandeesse kootu. Itticha dhiifama. Ijoollee yoo mubeen biran jira ijoollee immoo dhitara qabdan na buusaati Dr. Nureddin hin galcha.
dhaggeeffachuu barbaanna waan ta'eef. Tole, ulfaadhu Mubaarak. Mubee Mubeen So, jiraatan ijoollee mooditeera qabdan na buusaati Garshaa Dr. Nuruddin. Mooditeera naaf Kanuma jechuuf kennee, itichaa koo naaf galaan dhaggeeffachaa jira. ulfaadhu galatoome, ulfaadhu Mubaarak. Kanaaf waan ammatti jetteedhaaf edha. Wanni asii jedhu komplikeeshinii ni uumne kanan qabu. Si'a tokko tokko nuni faarzar yaannee cinqabna yeroo tokko tokko. Ijoolleen keenya yeroo darbee eeguu akka jedhani akka kanatti clearly stated hin taa'amne akkasitti hin beekamne ture. Saba kanarraa kan ka'e namoonni confused ta'aa turan yeroo darbee gariin girii biluu jedhu waan immoo hin beeku jiruu baqaa keessan dabarre waan ta'eef homaa tokkollee hubannoo hin qabuun ture yeroo darbe. Amma garuu kan inni jedhu yeroo kana fulbaana 30 fi exactly fulbaana 30 jechuun kan faranjiitti kan himaatti jiru on or before jechuun guyyaa sanaa fi guyyaa sana fuuldura warra galmaa'edha jechuudha already file ta'aniiru. Garuu iddoo sanatti waan hubachuu qabdanii Isaaqiin waan hin jedheen tokkoon qaba Isaaqiin dura. Isaaqiin akkas jedheen ture. Fakkeenyaaf Isaaq biyyaa sababa weellisaa ta'eefan biyyaa ari'ame jedhee kaayiroo keessa kan hin qubadhe yoo jedhee barreesse ani immoo gaafan isaa faayilii godhu yoon ani Isaaqiin waan biraa jedhe fakkeenyaaf politikaalii jedhee maatii isaa jalaa ajjeesa yoo jedhe dubbiin xiqqoo wal'ooti jechuu barbaaden keezii keessan ofuma keessaniyyuu qayyabadhaatii levelii kam wanni koo kun dhugummaa qaba kan jedhu isinumtuu madaalaa jechuu barbaaden haguma kanan jedha tarii gaaffiin biraa yoo jiraate koomenti gochuu nan danda'a garuu waan asirratti babarraa'e kan hanga ta'e qalbeeffachuudhaaf yaaleera garuu waan ijoolleen keenya of burjaajessuun isin hin jiraatu 30 fuuldura qabdu taanaan kees nambarii qabdu jechuudha by default akkas osoo gootan gaariidha yoo Dr. Nuruddin jiraate maalo Dr. Nuruddin ni galchaa qajeelcha isinitti himuu danda'a hanguma kanan jedha ulfaadhaa hunda keessaniifuu carraa gaarii nawa yoo dhuftan immoo garuu waan tokkoon isin dhaama al tokko naaf golchi yoo dhuftan garuu waan tokkoon isin dhaama ijoolleen keenya baay'ee maqaa qabsoo himanneetoo gara biyya kanaa dhufna gaafa biyya kana dhufnu garuu sifan maaloo naawannoo gootana sagalee koo baay'een jaalladhu ani so yoo biyyaa baanu rakkoo siyaasaa himannee dhufna gaafa biyya kana dhufnu garuu uummatuma keenyattuu rakkoo taana si'a tokko namoota tokko hin taajjaba jechuun uummata keenyaafis yaada gaarii hin qabnu ilaalcha gaarii hin qabnu dantaa politikaa argachuudhaaf paaspoortii biyya Ameerikaa kana baanneetoo ittiin uummata burjaajessuu yaalla yeroo adda addaa. Kanaaf Ameerikaa waan sanyii filatamaa taaneef hin dhufne baay'een keenya. Rabbi nu gargaaree haalota gargaraan Ameerikaa dhufneera. Erga Ameerikaa dhufnee garuu waan itti nama caallu tokko iyyuu hin qabnu. Itichaan irraasitti Ameerikaa jiru kuni biyyatti barsiisaa yookiis gaazexeessaa. Har'a namoonni gaazexeessummaa hojjetan jiru, barsiisaa hojjetanis jiru. Itichaan isaan keessaa tokko ture jechuudha. Gaafa garuu biyya kana dhufnu tarii namoota biroof eeggannoo osoo goone gaariidha. Biyya keenyaafis saba keenyaaf waan gaarii yaannu kana jechuun political standii tokko qabaachuu qabna otoo hin taane biyyaanan maatii koo ajjeefame yookiis abaawoodha waan meeqa jenne biyya kana gaafa dhufnu garuu summii vaayirasii gadhee namoota darbannutu jira. I'm sorry to say that. Namoonni akkasii xiqqoo ishee seenaan isin gaafata akkas godhaan jedha guddaa ulfaadhaa hanga kana yoon jedhen gaa yoo Dr. Nuruddin illee fiddan baay'een gammada dhugaa isinitti himuuf ulfaadhaa. Iticha foolon adeemsitiin bilbila. Amma fakkeenyaaf kooluu galtuma yookaan ispoonsaraa biyya biraa fakkeenyaa Kanaadaa jira. Kanaadaa gaafannee achi booda yookaan Ameerikaa gaafannee jenne gaaffiin yoo achirraa kan nuuf dhiyaatu ta'e jedhe kiraash gochuu yookaan dhiibbaa nurratti uumuu danda'a. I don't know programmiin isaanii akkamitti waliin akka hojjetu hin beeku garuu sababa ati carraa sana hin fudhanneef baay'ee waan miidhaa dhuumu natti hin fakkaatu akka dhuunfaa kootti garuu noottiin tokko addana jira. Namoonni amma kana keessatti consider ta'amtanii namoota dura Ameerikaadhaan reject hin ta'amne ta'uu qabdu. Garuu isatti jetteef hanga ati Kanaadaa guutte Kanaadaan si waamnetti kana keessatti yoo galte ati filannoo filatte malee rakkoo hin qabu. Jechuun koo fakkeenyaaf ati jechuun akkasumatti yoo ilaalle jechuu kooti ani if I wear them fakkeenyaaf ati Kanaadaa eegaa jirta Kanaadaan si waamne. So ati immoo yoo Ameerikaa deemte maaf deemte jedhamee yaadu inni kun sometimes make sense godhaa jennee waan tokko ilaaluu gaariidha. Rakkoo waan qabu natti hin fakkaatu. Ela kuno faranjichi dhufeera faranji. Ameerikaa seenanii hagan kufin keezii Ameerikaa seenanii hagan kufini Kanaadaa guutanii kana maaliif hin jiru no problem rakkoo hin qabu. Walitti crossing godhu. Akkasitti beekaa wanni kun. Doctor, assalamu alaikum. Sorry doctor. Yoo
sii danda'ame ananganan hubannoo koo waan tokko lama itti mu barbaadeera. I know ati Oromoo baay'ee jaallatta baay'ee kabajjaa ogummaa keetiin sirbi gochaa jirta. Dhimma kanatti immoo ijoolleen keenya umurii dargaggummaa isaanii biyya sanatti fixuurra akkas dhufanan baay'ee gammada baay'een barbaada. Kanaafan dhimma kanarratti baay'ee fuulleffadhe. Kanaaf mee ati yaada isaa gabaabsiitii isaanii because way of presentation namarraa namatti addadha. Hanga hubannoo koo fanganatti fakkaate waan tokko lamatti mee garuu namoonni dursa dafanii applicationii guutuun value akka qabu wal numan falmisiisu garuu odeeffannoo eeggatanii jechuu kooti. Kanaaf doctor mee gabaabsiituma bareechi jara kanatti mi hubatanii akka isaan benefit godhanan barbaadaatis yaaduma kana qabda jedheen yaada. Haguma kana jedha kanaaf carraasiifan kenna doctor guddaa galatoomi maano. Warri for example Masri, Egypt jiran yookaan Kenya ka jiran biyya baqaa ka jiran as long as namni garin mandate faja no as long as register ma UN gote registration ma yo qabate you are qualified kaju garin mandate case number mal miti register ma gonan you are qualified guyyan mo September refu jatte sanida suntok warra biyya ra kabarbachisu warra biyya America ra mo kabarbachisu salpada nama shantu walitti dhufe nama shantu dhufeeti akka organization jaaranii maallaqa waan kaayanii jira 2,450 each person san maallaqa sanuu maal ni jabeeta 60% guutuutti yeroo san kaayuun qabanii sinja accountii bananii sanirraa nama shanirraa nama tokko itti gaafatamaa godha nama shan walitti dhufne anatti dhiisanii anaatu keezii kana oofaa jechuudha namni afur asirraa ka shanan keessa ka jiru bakka biraa deemee ammas bakka biraas ta'uu ni danda'a beeke so wanni kun gaarumina isaa amma akka laaleetti kilaasa fudhatta kilaasa eega fudhattee booda class two classes qaba read go to kan immoo virtually dhufanii kasi barsiisan and then you will get a certificate mallayni ati achi kaayyamu suni hoggaa isaan dhufan mana itti kireeffamanii mana itti kireeffachuuf isaan kana hospitaala yoo geessite mootummaatu ka yaadu garuu isaan geessu transportiif isaan kana hojii barbaachuuf isaan kana skula godhuufi malee waan biraa waa takkan qabu so dirqamni warri biyya alaa qabu tokko namshan ta'anii ijaaramu lammaffaa maallaqa san namshan wali godhanii akkaawuntii tokkotti naqu sadaffaa jarri waggaa dhufe isaan san qubsiisu jarri dhufuun sun nama area nama shanan walitti dhufe san fagoo ta'uun qabu for example ani as Atlanta jira itichaan Minnesota jira anaaf itichaan ta'uu hin dandeenyu so magaalaa tokkotti ta'uu qabani jechuudhaan jarri shanan responsora nama godhu sun magaaluma tokkotti ta'anii fageenyi isaanii fagoo hedduu ta'uu qabu jechuudha within the same area nama fidan immoo laali they can bring a cousin they can bring anybody jolle jaarsaa fi jaartii fidanii jolle isaan jala jiru sun illakkaawama maximum nama 10 fiduu danda'ama ni beektaa jolleen xiqqoon immoo illakkaawamtu kana beeka. Gaafachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf amma namni tokko biyya Ameerikaa keessaa yookaan nama tokko qabaa yookaan nama lama qabaa baqataa ta'ee kan biyya Egypt yookaan Keenyaa jiraatu jechuudha. Nama saniif namni nama biraa qabu yookaan as keessaa baqataan biraa akkuma anaa nama 3 qabata nama 2 dhaba. Namootiin kun walitti dhufanii keezii tokko uummatammoo keezii garagaraa uummatammoo walitti dhufanii nama tokkoof namni shanan biyya alaa ka jiran suni just a responser jaaman akka aksiyoonaa jechuudha. No kan jedhu jiru keezichi hoo akkam ta'a keeziin isaan ittiin deeman sun namni asii deemu an fakkeenya UN irratti keezii addaan qabaa namni biraattis keeziin addaan qabaa garuu walitti dhufanii maatiin keenya yoo maatiin nama waliin beekne ku walitti dhufaniif namoota biyya takka keessa jiraniif sponsor ta'uu fedhanii keeziin tokko ta'amoo gargar ta'a. Gargar rakkoon qabu. Akka dur ka Kenya sanin keezii takkan family hundinuu ka dhufan sanii miti. Akka nani understand godhe kun very salphaadha because maali
asfiddee ka dandeessu sihi mootummaarraa ba'aan taatu mootummaarraa ba'aa buustee jirta. So isaan ka barbaadani maali jarri sun baqataa ta'uu isaanii qofa baqatanii biyya biraa biyya sakan biyya lammaffaarratti waraqaa galmaawanii gariin galmaawamee jaamaa gariin immoo inoo maandeeti garuu gaama waggaa laalle galmaa'uudha galmaa'u. So ati amma ani amma kaazinii jaamaa kun ilma adeeraa kun akkana jettee nam shane nam jaa walitti keeziin isaanii hunduu wal fakkaataadhaan. Assalamu alaikum. Beekamna. Yaa confused nu godhee ture galatooma tokkoffaa qara rifuujii jedhanii turanii amma salaamu seekarsi illee dabalata jechuudha.